oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Bishooftuuf naannoo isheetti argamtan himara. Waldaan ifa fayyinaa Bishooftu guyyaa gaafa caamsaa 30 hanga waxabajjii 3tti kan turu konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee jirti. Sagantaa kanarratti wangeelli mootummaa Waaqayyoon ni lallabama, dhukkubsatootaaf ni kadhatama, faarfannaan ni faarfatama, akkasumas sagalee raajitiin namoonni ni jajjabeeffamu, lubbuu haaraafis waamichi ni taasifama. Sagantaa kanarratti kan tajaajilan ergamaa Geetaawun Numru, hundeessaaf abbaa mul'ataa waldicha, ፓስተር መሰረት ዳባ፣ faarfataa Addisuu Waayimaa, faarfattuu Annaa Taaffasaaf waaqeffachiistota waldaa keenya. Bakkitti argama waldaa keenya Geetishat Laga Biraan gara mana barumsaa Naafiyaaditti geessuurraan meetira 100 ol seennee ni afayera Hussein eenyudha? Hussein Abdul Qadir Abeek afayera Maazara kun gifti maqaan keenya duwwaa sagal 88 96 37 duwwaa sagal kiyya Bila kita sebenarnya Rilfat mata bagus. Amin, amin, amin. afayera